إبدنكم يواز كبرت جولة ولودان إبدت النين أنا يجرسي تقهر كأني يقول مكينة يوان كيسل لين كميدو تاتي ربي مال ستابوس أدقى مكينة تنقرن عقلت ما جتنا أدقى مكينة يوان قوياتك كيسل لين كوان كان دبت تاتي أبو صافي وان كنا أنا كيفت اللي هو لقى بدي سيدو في ها هذا جوار محمد أنا ما بقول يوم أنا بقرتين روزا نورتي بوستي أنا ما فهمت warra yakkamtoota jedhame kanniin keessaa namni haga gurbaa kanaa na kolfiisaa jiru hin jiru akka kaleessa suuraan isaa maxxanfame inuma iyyaa jawaariin dhimma itti warwaata jawaar maal si haa godhu jawaar maal si godhu ijaarannee bar manatti galluun qabnu bar jawwe barantaa namaa galla bara duudoofaa galle jawwe kophee namaa qarannaa bar jawwe haadha kana hunda kan taaneef sababa keetiif sababa oromummaa fuuqamtuuf sababa oromummaa ربي صداق أزين ربي صداق جود الدنيمي ربي صداق جود الدنيمي ربي جوارين كلك صداق جود الدنيمي هل كان يقول يا رب ربنا كام ربي سن الرسالة كايسو مال تاتنم أبو مصابي شروني هاتو جلا دعوة الدمال بيك فيت فيت جلا جتني صح مال بيك فيت فيت جلا يسوني رفهم بلغوت تهيا أما تكتين كان يسونيم بلغوت هذا أمسيم جوارين كساسي أكنا غوري جوارين أكنا غوري جوارين أكنا غوري جوارين كأكناتي وأنا كنا ناجج سليمتي لفيكي كوني صدركا كيتي أوليام جوار متى سياستنغو تأكا دكتور أبي فا موتما بيتيتي والمقو تمالي بلغو تنقاي سنغورو في مالي انتربول شرطة انتربول صافي كي تسغباو قبل جلقبا تسغباو قبل غافا سنجدو jalqaba irratti wannan haasaa keetiin jalqabu daqiiqaa lama na obsitanii jalqaba yoo gocha akkanaa fi yakka akkanaa kana keessa harka qabaatte ofii keetiifu saayikoolojii keetiifu rabbi jechayyuu ofii keetii deemi harka kennadhu tokko jedhu tokko isa dhugasitti himaani hiriyaa waan taaneef haa waliin nyaanne haa waliin dhugne haa waliin bulleef yakka ijoollee san keessa yoo harka qabaatteef yoo qabaatte harka kennadhu yoo san rabbi biraallee nama biraallee nagaa baata. tokko naa jedhu lammaffaa wanti ati beekuu qabdu shakkamaa fi yakkamaan adda adda garagara shakkama jechuun yakkama jechuu miti shakkamaan hin shakkama hin dhihaata hin qoratamee sana booda immoo yakkamaa ta'uun san seeratu murteessaa jechuu qaabni qorate ni mirkaneessaa jechuu lammaffaa akkasin na qabadhu inni biraa immoo Jawaar Muhammadii waan kana keessatti akka nama tokko itti dhagahameetti malee bu'aa inni asirraa argataa jiru yookaan aarii addaa fira addaan ijoollee kaan irraallee sirraallee qabaateeti miti akkam beekutti hagam beekutti hojii ofii dhiisee dalagaa ofii dhiisee namni kun nama guddaadha waan fedhallee haa ta'u dalagaa ofii dhiisee hojii ofii dhiisee yeroo ofii balleessee ijoollee tanaaf sagalee ta'uudhaaf obboleewwan keenya mormarraa muraname sagalee ta'uudhaaf malee inni mucaa kanis hin beeku kanas hin beeku sanis hin beeku looguu barbaade yookaan jidduu kanaa bu'aa biizinas addaa barbaade yookaan cinaa kanaan ammoo aangoo qabachuu barbaadeeti miti abbaan barbaade Jawaariin deeggare abbaan barbaade Jawaariin jibbi garuu hojii amma Jawaar dalagaa jiru kanarratti hin deeggartu taanaan hin jaallatu taanaan ati dhukkuba addaa of keessa qabda waan ta'eef deemiif maran bare anu so Jawaar Muhammad nama xase wallahi wa billahi inta karaakaruju immoru ma nama xase tanjidun baramma takrikirin jiru amma amirka kiya farmata kire malaila saafi dhageeffadhu jeneraali haasoo jira malaan si jechaan jiran anu fi kiyya osoo Jawaar waan kana keessatti na dhiheessee maaf akkas naan jecha tokko ittiin dubbadhu maaliif hoogganaa Oromooti namni kun hayyuu biyyaati ammallee qiimii addaa wahii as keessa narraa baachuu barbaadeeti miti dheetiin akka kiyyatti amana sadaffaa ammoo Jawaar Muhammad gaafa waan akkanaa kana gadiin bahu nama tokkoo fi lama itti ergee osoo hin taane akka nama itti dhiyaatee beekoo tokkotti qoratee nama tokko nama lama nama sadi nama afur nama amanamaa ragaalee qabatamaa wahiitiin waan wahii akka amma warra ragaan itti argame arra poost gochaa natti fakkaata I think simirkaneeffamee ragaa warra san keessatti an sin argine jedhan gama kiyyaan garuu amma jalqabanii gaafa poost godhu maqaa isaa iddoo dhaloota gaafa hidhee poost godhu dhugaa jiruu fi haqa jiru addaan baasuudhaaf iddoo garagaraa walitti sassaabee eega mirkanaa'ee booda warri mirkanaa'ee gadi ba'ee jira
haga ammatti ati warra mirkanaa'e keessa hin jirtu. Kanaafuu Jawaar Muhammad nama odeeffannoo nama tokkootiin miidiyaa gubbaa fiiguu miti. Isa kana illee keessa sirreessuu qabdanii abbaan barbaada yoo ani sheer itti godha yoo ani itti erge addaan baasaa jechuudha gara lamaa fi gara hedduun. Saniifuu wanni burjaajofnuu fi wanni rifannu hin jirru yoo harka keenya qulqulluu ta'e kanaafiyyuu nuti amma xiyyeeffannoon keenya guddaan nuti lubbuudhaan jira yoo hidhamnellee yoo tumamnellee yoo beelofnellee garuu nutti dhagahamuu qaba warri morma irraa cite sun warri morma irraa cite sun har'a haati mucaa irraa gorraamtee isii barbaacha finfinnee irraa ka'an daandii jira wallaahi laziim akkaawuntii haa banattuu fi qaamni isii shook ta'ee dalaguu didee akkanatti ittis maqaa abbaa mucaatii fi haadha manaa mucaatiin bakka takka walirratti akkaawuntii banneef so jiruu dhabanii jireenya dhabanii gaddaa fi gadadoo hamaa keessa warri jiran sigalee saniifuu amma ebalu lamaxxassee fi maaltu lamaxxassee fi namni mee haga Jawaar sodaattan kana mee rabbii kan sodaadhame gaafa waan kana raawwattan haga amma Jawaar jettan ganaa bara gaafii naafiri munkari jira bara haga amma Jawaar sodaattan kana haga mootummaa Sacuudii sodaattan kana yoo dhugumatti namummaa qabaatan rabbi sodaadhame gaafa waa hojjettan Jawaar Muhammad odeeffannoo namaatiin ka isin post isin godhata kaamoo yakka kan addaan baasu jiru mootummaa Sacuudii kaameraadhaan ta'uu danda'a laakiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala dukkana keessattillee boolla keessattillee bakka barbaadde gaafa waan kana raawwattu rabbi si arguu jira beek wallaahi wa billaahi wa tallaahi rabbi isinis Jawaaris arguu jira warri waan kana raawwatan harka isaa deebi'a warri shakkamtan ammoo hin shakkamtan malee si yakkamtoota miti taragaaggaa biyya kamittuu fakkeenyaaf lolli tokko yoo ka'e mootummaa waraana erga bakka tokkotti jumlaa afasaa jedhaniitiin jumlaa isir jedhaniitiin walitti qabee haree hidha nama naannoo isaatti arge hundayyuu mootummaan bakka tokkotti mootummaa Sacuudillee jedhi ka Ameerikaallee jedhi ka Itoophiyaallee jedhi bakka tokko lolli wayii dhufee jennaan jaarsaa fi jaartiillee dargaggeessaa fi xiqqaa fi guddaallee walitti qabee hidha achiin qoratee qo'atee achi keessaa yaasa warra qulqulluun ufumaan guyyaa muraasa booda gadi yaa'a sana booda ammoo yakkamaan ni hafaa jechuudha amma Jawaar baay'innaanii jumlaa isirii keessa jira jumlaadhaan hidhu jumlaa hidhamee qoratamee qo'atamee keessaa gadi yaa'a waan ta'eef ati haga qulqulluu taatetti ragaan qabatama haga dhiyaannetti yoo qulqulluu taate rabbi isaa qulqulleessu yoo qulqulluun taate ammoo ofumaa keetii dhaqitii harka kennadhu dhiifamas gaafadhu jechuun barbaada isinitti dhiiressee dhiifama naa godhaa galatooma horaa bilaa deebanaa dagaaga taraa mee Haydariin gaafii gaafadhu eenyu saafii kenna daqiiqama takka gaafadhu dhiifama guddaa isin hunduu haadha faateetillee caqafadhu Haydarii kenna waan gaarii dubbate galatoon gaafii nasi gaafachuu barbaada an nama maxxanfame gaafa wanni kun ta'u biyya ture qubaayyuun qabu waan karaayyuu garee takka keessa hin jiru anallee maxxansee ture mee ati akka nama tokkootti akka nama hayyuu tokkootti akka argitee Dr. Asliin gabbahee gaafa mallaqa nyaatame waliin teettee haasoftotti anaa kana ka argitee biyya ture ka waan karaayyuu quban qabne wayta deemu baasaboora kii kennee deeme wata deebi'ullee baasaboora kiyya kennee deebi'an ummanni beeku haga barsiisaan bahu tas gubbaa ta'anii yaasin eessa jiraa du'e moo argame Jamaal Gudiitu hisseeran gaafa turumbaduun gabbahee Jamaal Gudii wajjin faa qawwee bite Jaalallo Usmaan faa qawwee bite jedhe mee asirratti dhaamsa akkam dabarsitaati Anke dabbanta Yaasinoo kiyya yes kiyumarratan walla ani beek namatu akka wanna tuubate malee ayyaanni amma haasa'e kun jeneraaliidha yes jeneraal hin beeka laakiin akkuma jeneraaliidha ati yakka kana keessa harka qabda Yaasinoo hin qabu wallahi hin qabu billahi hin qabu la wannan jele arsoomni korsooba keessattuu wayyooma jaalatanis jibbitanis bakka jirtanitti nama isin ajjeesu ofirraa dhoogaa jedhe kun yakka inni kun yoo yakka ta'e warri yakka qoratu kanaaf ammoo adabbii isa ilaallatu qaamni dhimmi ilaallatu sheerii godha ilmaan Oromoo hundaa biraa gurgaa ofirraa dhorka homaan qabu ofirraa dhorkaan homaan qabu sireesii kolfaa jechuun ofirraa dhorkaani homaan qabu sun ofirraa dhorku homaa mitiyyuu namni ispoortii yoo dalaguu fi ofirraa dhorkuudhaaf feensi gochuudhaaf ofirraa dhoggaa jedhe moo ajjeesaa jedhe yoona waan biraattu jira tolchuu osoo hin ta'in akkam yaadsi waan san yaada kee amma as keessa dubbiin baay'ifnu gaafa waan kana as keessatti mana kiyya kana keessa yaada tokko tokko hin babal'isina adaraa keessan
اتفقوا في جبريل. السلام عليكم ماما ترانا كنا من والنسامنو باي ولا كيف جواب سامنا يا ده يروح كنا تنقل جواب سام. أنا جواب صدقني سكان دقيقة تكافلك كنا جيتي باي أسوأ هم بربادو سافي دعايو دبنا غافر دعاء دبتان دعاء غافر كوسان كوسادا asirratti haga sibeenutti dhugama jirtu tun ilaal haga sibeenutti waan hagas ga'u kanallee simbeenu waan nasbee nama baasu san keessatti illee hirmaattee hin agarre garuu yoo duuba kaameraatiin hirmaattee hiriyoonni keessi kennan hin beeynu sani waan nu beeynu ka hagas agarree kaamera irratti waan hagas mara wanni ati asirratti godhaa turte hagas marallee kan asiin si ga'u hin turre haa ta'u garuu yaada kee keessatti wayita fayyadamtu anamma hagas jala taa'etti wanni antiin tal Photoshopii godhanii itti na erganiin jedhin maaliif siin jedhe beeyta namni kun nama Photoshopii fi original addaan baafatee hin beeyne nama beeku sirritti beeka inni ragaa nama 3-4 irraa fuudhu malee nama tokko qofa irraa fuudhee hin dabatu. Habibi namni nama kudhanii wal ijaaree itti ergaa bar nama jibbe. Amma dhageeka waa'ee wal ijaaruuti miti kaa'ila waa'ee anamma akka gorsaatti beeki wal ijaaruu namaati miti Photoshopii na ganna dhiise yooti jette. Photoshopii ta'uu danda'a. Waggaa afurii asii yoo natti fidannaan itti adabamaa jedhee bara. Walumaa galatti amma wanni haga ammaa uummanni haasa'e kun yaada sirrii. Ati amma biyya Arabaa keessa jirta biyya Faranjii keessa jirtu. Warri biyya Faranjii keessa yookiin biyya biroo keessa jiraatu haalli itti mijatee waan isaa asisti godhu bitachuu danda'a. Yaani akka abukaadoo ta'e abukaadoo maal jedhaniin hin beeku. Isaa ta'ee waan garaagaraa bitachuu danda'a. Atillee nama sim jettee hin taa'in akka amma reefu ila ibsaan dubbii jalqaba bareeda dubbatee akira qoosatti deebise malee kaayyoon waan kana gara warra mootummaa biyya saniitti nama kennuu fi community gara garaatti nama dhiyeessu waan ta'eef ati nama muqiima biyya saniiti akka ummata ala keessaa yookiin gaara keessaa dhagaa darbatee akkuma jaldeessaa dhagaa walitti guuru san osoo hin taane ati bakki ati jirtu hundinuu lokeeshina keessa waan ta'eef waan kana namoota isa jooritti ergan san adda baafachuuf yaal keessan jechuudha adda baafachuuf yaal yoo dadhabdes waan kana iyyadhu yaani ummatumatti himi wanni kun ifa ta'u wanni kun akka keessan jirre akka sirraa ka'u jechuu barbaadeeta yookaan illee deessin akka warra bosona jiruu sanitti garam deessa isaa maal taate gari deessanillee hin jiru garri